erga ture viidiyoo waraabeetti erga ture maal akka godhu dubartii wajjin meeqa wajjin viidiyoo waraabeetti erga ture dhuftee natti agarsiiste bakka dhiisi garaarraa kutadhu baay'ee jaalatti ingidihi ilmoon dubartii takka gaafa nama jaalatte boolloo nama wajjin naqxi miti innaa irraa kutachuu dadhabde guyyumaan boosii eebil guyyaa tokko maalla goote bakka ishee wanni si gaafate naan jette wanni dawwalee si gaafate hin jirtu jedhiin naan jette ayyee mana darasii dhufa ture jechuudha yeroo sanin Maalif maadaamin ishiin dubbattu baay'ee nama haadha turte dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf ittiin dubbattu achiitiin na dhoskettee ayyee torban tokkicha dhokattee innillee narratti dawwalee riyoon isheellee dawwalanii na gaafatan hin beeku ani bakka isheen jirtu ani ofii kiyyaafuu giraa na gabbee jiran beeku maaliif haa irraaffattuuf ture achi guyyaa tokko na dhokattee deemtee dawwalee fi na dhokattee deemtee rukkutamtee dhufte guyyaa san rukkutee jechuudha adda ishii kana rukkutee addi ishii nyaarri gubbaan kun akkanatti sanatti xaqamtee dhufte achi barii ganama ka'ee gaafa narbu innis maalidha obboleettii teenya tanaa rabbiin dhugaa ishee hin gatinii dhugaa ishee haa barbaadu egaa akkuma dhageessanii micattiin tunii nama tasuma abdii kutatuu miti jedhanii jiru yaa ta'u malee taarii sababa mucaa kanaatiif kan ishiin duute yookiin immoo isaatu darbe ta'ee wanti hin beekamu isa bira deemteeti jedhanii so mucaan kunis immoo ishiin duute gatee biyya biraa deemi jedhanii tarii isumatu ajjeesse ta'a ijoolleen keenya dubartoota waan kana sirriitti balaan akkanaa kun babal'atee baay'inaan sila mul'atuu fi of eeggannoo godhaa dhugaa dubbachuuf dhiiraa jecha akkanatti xiqqoo takka of eeggannoo godha duryee akkana tanaaf jecha lubbuu kee qaalii balleessita dhugaa dubbachuuf odoo nama ta'uufillee osoo nama siif eenyu jedhuufillee lubbuu kee balleessite haa ta'u nama akkanaatiif nama olmaa micayyoon tuni dhugaa dubbachuu fi baay'ee takka na gaddisiise waan hundaafiyyuu ani amma tasgabbaa'ee dubbachuu waan hin dandeenye fi rabbiin lubbuu ishee amaaru wanta biraa wanti hin jedhu hin qabu soo micattiin tun boqattee erga boqattee hiriyoonni isheetis gorsanii irraa fagaadhu namni kun siif hin ta'u jechuun ni hin beektu namni tokko gaafa nama san jaallatee beektanii dhugaa dubbachuuf jaalala waaqatiin yookiin immoo hafuura waaqatiif walitti dabalaman hafuurri qulqullaa'aan hafuurri waaqaa jaalalli waaqaa hin jiraa miti osoo akkasitti walitti dabalamanii ijoolleen kun akkanan ta'an garuu namni hafuura seexanaatiin walitti dabalame akkanatti bittinnaa jechuudha akkanatti wal lola akkanatti wal nyaata hafuura waaqayyootiin namni walitti dabalame garuu akkanaa miti na waanan jechuu barbaadanii jalqaba irratti micattiin tunii dhiirri tokko gaafa dubartiidhaan walitti dhufeenya qabu ishiinis miites innis miidhu yookiin immoo hanga ishiin akkanatti lubbuu ishii balleessitu osoo hin taane osoo nama tokko doonqooruudha akkoo baratee dhabisii miti dhugaa dubbachuuf doonqooruun tokko hin jira silaa gisee ishiin aarte kana tasgabbeessuu qabaata aarii san bira dabarsuu qabaata biyya ormaa keessatti akkanatti gara jabummaa akkanaa kanallee odoo biraa hambisuu baatanii isuma wajjin awwaalanii hulattanyaa namni waan akkanaa kanatti hin deemu dhugaa dubbachuuf egaa maal godhu dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaa nama nyaatti ingidihi rabbiin lubbuu ishee amaaruuti waan hin dubbachuu dhunaa wallaalchise dhugaa dubbachuuf akkana jennaan ani of ajjeeste jennaan amma ta'e maaliif maal rakkatteeti kan jedhu tokko yaada keessan galeen garuu immoo isa gaafa jedhanii dhugaa dubbachuuf sammuu kiyyatu na warraaqa jechuudha nama akkana durii biyya kana fiddee biyya tana fiddee asitti ijoolleen keenya irraa barachuu qabdu jechuudha warroonni biyya Itoophiyaadhaa ri'aa keessan yookiin immoo abbaa warraa keessaa fiddanii sinatu ofirratti xaqqabsiise jechuudha taa'ee achumaa hojjetu hojjetu achi taa'etu
Xigaabni isaanii gaafa sofanii xiqqoo ishee birrii keessanii akkanatti xaggabanii hojjetee hafi birrii sanis ittiin kennin. Gaafa fiddee dafqa isaa xaaf godhee takka takkan birrii san yaa fiduunis ofii keetiif ikkoo birriitti kennitee xaggabsiiste. Biyyaan baastee asitti fiddee birrii isheetiin xaggabee akkana ta'eeti booddee dhumarratti akkana. Sinii galee bineessis maal godha seetanii amma qeerransi miila darbe mucaa wayii kan nyaate argitanuu ta'e miidiyaa irratti xiqqishuu guddisee maal godhee booddee gaafa guddatu mucaa san deebi'ee nyaate. Kunis akkasii jechuudha ilaala. Biyyarraa isa fiddee isa asitti birrii isheetiin xaggabsiistee ofii isheetii mana madaamii hojjettee maal jettee asitti gaafa akkanatti deebi'ee akkanatti micittii tana balleechuu baxxamti kabbaadha. Dhiirri koonii beektanii ani dhugaa dubbachuuf dhiirarraa yooman ba'e seetan gaafa micittii Ijipti keessatti abbaan manaa ishee sargii godhatanii takliidhaan sanuu mucattii akkam seetan dhugaa dubbachuuf takliidhaan gaa'ela godhatanii osoo ji'a 2-3 hin guutiin mucattii akkasitti bareeddu siilii fakkaattu sanii kukkutee bakka isheen raftutti biraa sokkee badee. Ani gaafa sanaan tasfaa kutee dhugaa dubbachuuf kuni addisii miti koo kuni haaraa miti. Duutis addisii miti garuu moo waan akkana kana irraa fagaadhaan nama akka silas qammasanii beeku ashaboodhaa yookiin immoo waan dhamdhama qabu qammasanii ilaalu nama keechi bofaa nama keechi marsi ilma gubannee jira dhugaa dubbachuuf anam baxaa miti baay'ee kun gubadhee jechuudha. Mucayyoo akkanatti halkanii guyyaa nama hojiiti nama baay'ee tattaafattuudha dhugaa dubbachuuf kaleechuma dheengadduma liiviirra jirti meeshaa beeksisaa jirti namni abdii kutatee dhugaa dubbachuuf akkanatti naasa'u nama kaayyoo qabduudha nama kaayyoo guddaa qabduudha. Akkamitti lafaa ka'ee namni halkan takkittiidhaan yookiin immoo guyyuma takkittiidhaan of ajjeesuu danda'a. Osoo gaddashii osoo waan tokko hin himatin keefyanii. Baxaan kabbaadha. Inni akkasii baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Rabbiin maatii isheetiif jajjabina haa kennu. Waa biraa homaan jedhuuti Rabbiin maatuma ishee saniif jabina haa kennuufi aan du'e silaa du'e hin dhaga'u. Gumaa ishee immoo damii ishee Rabbiin haa baasu. Waa biraa homaa hin jedhu dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaana nyaatte. Egaa maal godhu wanti godhan hin jiru. Nama dhugaa dubbachuuf namni abdii kutatee si'umaan fakkaattu mucattiin tun. Silaa rakkina ishii kana hiriyoota ishiitti himatti akkanan ta'e jetteeti himatti osoo namni hin himatin waa tokko isa kan duriyyee bira dhattee lubbuu ishee balleessite jechuudha. Ilaala. Dhiira donqooroo akkana kan mataan qolfii qafoo akkana kana Rabbiin isinirraa qabu yookiin dhugaa dubbachuuf akkanumatti nama tidaarii qabate. Dhugaa dubbachuuf dhiira akkana sirriitti qabuudha manna donqooroo akkana mataa qolfii kana sirriitti kennuudha manna akkanatti dhaabbattanii hafuusinii wayyaa. Kabbaadhu. Yoo itti ilaaltanii jettan namni guddachuudhaaf tattaafata. Ganaa gaddeebisee biyya ormaa keessatti. Argitanii qafoo mataan aduu mataa buqqee bichaa sammuun duwwaa baatee deemaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namummaa isaatu nama kun bineensa malee dhugaa dubbachuuf keefyanii. An akkanaa tana qabanii lafa jalatti ishee hidhuudha. An lafa jalatti miti asitti qabamnaan qabamtee naa akkasii yaa obboloota koo of eeggannoo godhaa hanga isinii danda'amutti sirriitti of eeggannoo godhaa waan kanarraa fagaadhaa bakka
akka isin hin taane ofii keessanii fi koo tattaafatan. Dubartiin takka koo beektuun hin jirti dhugaa dubbachuu kan ofii isheetii kan dhiira akka 10 caaltutu jira. Isin galee kan kophaa ishee tattaafattee sadarkaa guddaa geejjitu jira. Dhiira kosos akkanatti nama guddaa tana wajjiniin kososuuf kophaa kee jiraachuu si wayya. Dhugaa dubbachuu. Yoo taate ta'uu baatan maal abbaa isheeti ganaa wajjiniin sammuu ishee dhabdeetoo lubbuu ishee dabarsiti. Takkas dubartiin dhugaa dubbachuuf mataan qabuu hin jirti. Dhiira intinii miti koo oksijiinii miti isa malee jiraachuu hin dandeechuun. Dara baakkish oksijiinii ta'eetii miti kun dhugaa dubbachuuf tokko takka deemtu takka turufa. Nama miliyoona meeqas addunyaa kanarra jira. Kanaaf hin gowwoomina. Fayyaa keessan bichaa kadhadhaa. Miciyyoon tun daa'iman qabdu daa'ima isheetti eenyuun jettu waa baay'eetu ishee eeggataa waa baay'ee hojjechuu nama danda'u. Garuu kanatti gaafa biyya ormaa keessatti akkana taatu bataamti kabbaadha. Naa akkasii waan hundaaf iyyuu fi eeggannoo godhaa ijoolleen keenya keessattuu dubartoonni akkasiin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa. Buleetti keenya immoo waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru. Oomoo akkasuma jenna kaa maal jennaa miti. Baay'ee.